naman tuquu yeroo waa'ee kaayiroo haasa'utu mana le'atu maqaa kiyya attaakna godhee si kadhille si galee miti ani amma illee otaana si jaaladha si kabaja nama kamuun kabaja kabajaan kumtaala na biratti si galee amma gaafin kee mallaayini ummanni isinitti kenne ummata biran geenne dhamoo hin nyaattanii adda baasa. Ummata biran geenye. Karabbisi argu kana. Yaa kanammoo ni nyaattanii waan itti fide dhaggeeffadhu. Amma ni nyaattanii shakkiin qaba ammasee. Shakkii ni nyaattanii amma eega. Lama ufin godhin. Hin nyaanne moo ummata biran gahin. Maallayni ummata biran geenye lammaffaa immoo maallayni dhibbaan dhibbatti guutuun hin dabarre ka dabres. Kaqaallicha namatti dabreettanis ka sheekatti kan nama jettanis meeqa guuramee meeqatu dabre meeqa dabre viidiyoo isin maxxansitan qarshiin haganattanii sun viidiyoon isin hin jirtu iskirinshuutiin isin duba keessan sunis sirrii namni bara fidansii malee gaafii naman gaafatu amma bara ibsaa kiyyan maal goota allaattii lafa jiru amma wanni kun barnuti abiyyii miti barnuti mootummaa miti barnuti obboleessu ani wallaahi akka atleetitti dhugaana himi yoo baante jechuudha. An akka hin beekte jechuudha. An akka atleetitti namallee wal cabsuu barbaadu miti. Namatti illee hinaafuu miti. Reyaalitii makiisitti maala. Waa yaadaa uummata akka atleetitti keessa namaa rabbi beeka. Si galee hin beekta mana keellee dhufeetu nama akka daa'imatti qoo nama caffaraa oolu kana. Waan namni asirra haasa'u hin deemin ibsaati. Amma gaafii kee mallayni uummata bira hin geenne dhamoo hin nyaattaniidha. Doktor. Dimaasha nyaattanii kun ergitanillee uummata biran geennedha. Gaafii lama qabda. Yaa kanaaf immoo uummata bira gahuu dhabuudhaaf ragaan qaba. Na wajjin ilaalta ragaa kiyya. Gaafin kiyya lama. Lameen kana keessa ragaa kana uummata agarsiisuu barbaada. Uummata agarsiisuu barbaada. Danda'a uummata agarsiisuu. Mallayni uummata bira hin geenne. Yaa uummanni kun immoo rakkatee namni dhuunfaa alaagalchee manatti nuti asii maallaqatti arginee manatti uummata kana qallabu jira. Rooba keessaa gizeen rooba. Sanammaa na dhageeffadhu ibsaa keenya. Sani uummata bira waan gayuu dhabeef si galeemi sun waan biraati. Nuti mallayni nu biraa biyya deemuu beeyna waan uummata bira gahuu dhabeef immoo sun itti gaafatama nama biraati sansiifinna. Mallayni amma ummata biran geenne yoo ta'e maaliif akka gahuu dhabe san walumaan gaafan rakkoo miti sun baaba biraati. Amma hin nyaanne moo maallaqa ummata biran gahin? Mallayni ummata bira hin geenye. Kan nyaanne hoome. Kana gaafachuudhaaf mallayni ummata biran geenne rakkoo miti. Mallayni ummata biran geenne dhageeffadhu. Mallayni ummata biran geenne kan deebii ka deebisu nuu miti. Ustaata sun deebisaa nama bira qabdi kan ummata bira gahuu dhabu. Kanyaan hoome kakati shakkite. Kanyaan shakkemu. Agana je'ee wanni murteessu jiru. Gaafin kiyya gaafin ammalleen uummata biran geenye je'ee gaafachuudha. Deebi'ee maal naate nuti hattuudha ni hattan nuun jettanii akka amma as baatee dubbattan kanatti yoo gaasan gaafanne waan akkanaatti mudate Oromooti yoo akkas ta'e gaafin teessan gaafii Oromooti uummata bira waan hin geeniif waliin gaafanna okkee rakkoon qaba. An bargarii an fiiza da kanam na talabati ummata kana nu arge doctor ummata kana nu arge awantak ummata kana nu arge ummata kana anga posting ko de gara wallahi ummata kana na gadu amma asitti akka nama guddaatti nama baay'ee hordofaa jira hordoftoota baay'ee qabda you are famous now sigalame tasgabbiin haasofne ummatan burjaajessinu amma waan mallayni ummanni guure amma miira kee kana keessatti ummata beelayaa jiru kanas isa shakkii keessa si naqe moo mallaqa kana evidensii harkaa qabda. Ummata beela'aa jiru ka mallayni maqaa isaaniitiin guuramee bakka takka jiru kanaa shakkii keessa naqee akka maallaqni kunuu takkaa bakka feekii guutanii wanti sun martinu lammaffaa immoo gaafadhee waan hin dhabeef yeroo sanitti. Gaafii nu gaafachuu galatoom sirrii jirta. Gaafii nu gaafachuu sirrii jirta. Baga gaafatte galatoomii yaanni namaa kabajamaadha nu biratti. Sigalee thank you so much. Comment yaatti nama rarrabsina galatoom. Akkam goona beektaa ibsaayyee. Amma nama maallaqa itti ergine isiniifinna isaan ibsa gaafii kana gaafii ummataati.
akkasitti beekuu danda'u namu nutti naafe marree na godhuufi marreedha never andaamma kan keessa jiru akkanis gaafatuttiin mubaarakis gaafata akkasumatti marra isaanii takka takka jechuudha yoo wanni labbaan dhimma hinaaffaa amma jammare waa'ee dhimma hinaaffaa ina fakkeenya waa'ee dhimma hinaaffaa ati daayirektara an doktora nam sinaachuu barbaadeeti Omar ko so much ibsaa galaton taada gadi ay dhimma hinaaffaa shakki no problem karaa kanaan hubadha feemasoonni oromoo warri asirra jirtan namni asirratti hinaafulla hin jiru namni asirratti hinaaf fulle wanni fidu tokko hin jiru ganaa waggaa deemtoo barachuusi barbaachisa waan ta'eef isini galeemi easy በዚህ አንግል ብትረዱ አሪፍ ነው والله ሰው ጋር ቢት ዶክተር አልহামዱሊላህ ለማው ጋር ደምተው ታው ያመረት አልহামዱሊላህ I proud of you ትቦና እቺ ወጋ ደምተው በራሽ ያ ወሳል ለሆነ ሼር ትቆጥ ይለንከ ኮፊያ ምናምን ተደቃ ወልጉራ አገት ይጠባኝ ነው ኩባ ቱሬ nama kuma sadi dibba lamaan as jirtan sadaqa makana ne wala wal kakana girti akka kensan barbadarin warri nu jala tafa kana auto sa ida nurati be itti daballe galchina malta tan dafa naam girti kan al dina kana kuma sadi dibba sadi na jala tente e akka kana jamsu ye thank you so much kala ye thank you ya akkati ol kana alkanna tapi gora komplain ki gora unde kenda yo ta ida nurotu be malai ni awasa ufra tida malai galchina kabrin no qotam tu man ta na karat ke na rabbi sina kan gurre thank so much ek la ilaha illallah hawasa fikri akara kana komplain ki gora tapi gora unde kenda ustad do hajiran ustad yo ajira tala ko dok dok barreta intala badia thank you so much la ilaha illallah sadaqa gabam na jenne sadaqa gura jirra gubanne akkatti kana kofiyaa addaan kutina kofiyaa dhibba goonaga kofiyaan dhibbi kun guutamuu qaba gasaane dhufu badaa nama hannaan qabame akkatti giiftin tolyaa doktora malee argitanii beektu seenaa keessatti namni hannaan qabame giiftin akkatti tolyaa doktora malee jira ya maa kofiyaa kana dhibban guutamoon guutan sila fuula kiyya kana sadaqaataa moosoo kun asii hattu jedhuun kan akkatti oromoon giiftii kenna fuulli kiyya kun fuula kadhattuu fakkaachuu loola leencaratti gadhiiti ka jaamsi habiibi thank you so much kenna kofiyaa dhibba guutaa salsaanii dhufu taappii godha hundi keessa manigiraamii وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أسلي كم جرتن ustaz dan ukubame jal kamar doain awra apa wallah nama qablu kana garamne khadu ye qabla jirase jambayto kas makanta ne rabbi sina fajisu fayya bareedu ibden bodalin jirre refensar ranga kensar rabbi sina do fayya karato ma ustaz saadera lezi tursisum barbadu ustaz ki yaqalib injara na baye sin kabanya rabbi sina kabajamu sina kabaju lawono be ko garu yeroo tokko akkan taanetti maqaan namaa yoo nama waamamu saniif malee ani waan isin keessa ummata kanaa dabarsaniif keessa jirtan hunda hin beeka makillee natti himte gara malee sana dhagaye garuu yeroo tokko hawaasni keenya kun wal hubanna malee akka taanetti hawwannu jedhuuf isinitti dawwallee amma akkuma gaafii hawaasaan kan hin gadanna dhukkubaa booda dura xiqqoo edaa nama kuma saditanii ga mallan ummata biran keenya yani haasaya turani jalqaba irratti gaafii ma lama qofa isin gaafadha isin tursiisu jalqaba irratti mallayni anaaf makiin yookiin makiina jennu mallaqa ummata arargeetiif mana makiititti guurame makiin waliigala walumaa gala meeqa isinitti ergite omarakum ما شاء الله بريد دران درسة دعوتوتا في ردوتوتا في سنين سلامتاچو بربادا أكمل سنين دعاء تيسنين قال أقولين كيا ورد دكتور أصلي جلان تيسنين دعوتها جرتن خنديرا خندوبرتوتا خنتكا خنقودا هندوما كيسنو بكا جرتن اتنجين ربي سنرت هاجراتو نسنينجا قودا غلطو مولفادا
obboleeyyan akka keeysanii kana qabaachuun hedduu nama boonsa. Obboleeysa keenya asliis tahee obboleeytii teenya isiniin maqaa itti godhee gaafa isaan gabbaanii hawaasa isaaniitiif gargaarsa isin gaafatan cinaa dhaabbachuudhaan waan isin cinaa dhaabbattan san isaanillee nu biraan ga'an akka silaa nu biraan ga'anii fi akka hawwiif fedhii isaaniitti hawaasa bira dafnee geessuullee yoo baanne jechuudha. Duraan dursa namni akka baran osoo hin taane akka baraatti deeman akka jaansani akki barre akka biraati akki baraatis akka biraati akka dur barreessan yoo jenne bara kanaa wajjin hin deemtu wama sansaniitu akkuma barree dhabuutu akka silaa isin nurraa eegdanii fi akka isin nurraa bartanillee nu hanqisee karaa nu tursiise obboleessi keenya Dr. Aslii fi akkasumatti obboleettiin teenya Makkiin akkuma amaanaa isaaniin geessaniin isaanillee amaanaa san wali qabanii nu biraan ga'an dhugaa rabbii dubbachuufan isaanillee dawwalee dubbisuu hangaan gaanfadhu gubbaan ga'e maaliif jennaan magaalaan akka manaa dhaammataniin taatu akka ifeen fedhan firraa hin harkatan janiime akka silaa barbaannu san dhabuutu hanga ammaa amaanaan teessan osoo bakka silaa ga'uu qabdu hin gahin nu bira tursiise malee isaan bira waa hafanii yookaan isaan maallaqa isinirraa hambifatanii mita kan akkasii hubadhaa jechuun barbaada. Maalleen obboleeyyan keenya nu biraan ga'an as durallee isin himeen ture yoo namni dhageen jiraate mallee irra deebiin isiniif hima. Gara miliyoon 3,793,682 waan ga'u nu biraan ga'anii jiran. Irra yoon isinii deebi'ee gara miliyoona 3,793,682 waan ga'u nu biraan ga'anii turan jechuudha. Sanirraa midhaan gara sirriitti haa qabatan karaa takka deebi'aa. Maalleeyni isin waliin qabdan obboleeyyan keenya Dr. Aslii fi obboleettiin teenya Makkiin waliin ta'uudhaan nu biraan ga'an gara miliyoona 3,793,682 gara doolaaraatti gaamee akka ta'e isiniif beeka. Maallaqa guddaadha jechuu barbaadeeti. Wanni isaan nu biraan ga'an san akka yaannee maallaqa kana isaanirraa ga'ee bal'atti akka isaanillee nu ga'ee balchiisanitti guyyaa 2 fi 3 waan nu bira buluu miti. Akkuma dhufeen kan uummata keenya bira ga'uu ture. Hawwiin isaaniillee teenyallee sanii hawwiin teenyaa fi tasaan. Galatoma. Thank you so much. Amma namni dhugaa barbaadu in argata. Maaliif jennaan amma miliyoona 3,700 fi 93,688 sawarri achirra ture in argata rakkoo miti. Gaafii lammataati. Baay'ee tursiisu dhumarra ummata fahamsiftan. Ujoolleen tuni maallaqa isinii erginaa ummata harcee geessaa jetteeni Makkiif Asliin maallaqa erguu dinnaan ustaazni ummata harcee ummata geessa illee viidiyoo kaasanii jedhan. Viidiyoo poosti gootan maaliif kaaftan? Kadura kaawwaasni du'aa inuu godhaa ture. Maashaallah. Viidiyoo san nama 30 fi wayii daawwatee turelleedha. Akkasuma Khaliifii waraabnee gara 20 wayii kan gara 10 wayii akkasii daawwatee ture. Qajeelfama akka dur beeynutti gargaarsa yoo geessinu kabooyulleen boo'ee ka du'aa godhus du'aa godhee boo'insa isaanii sanfaa ol baafnee deeggarsa lamada akka harkatan godhaa turre. Har'ammoo akka warra binu fe'iseen utuu akkas hin goone gaafa geessinu ijoollota wajji'aanuutu du'aa akka isin faadhaaf godhan haawwan keenya tokko tokko irraa du'aa isinii fuudhuu ture. Wahuma san haasoo kiyya kanina naasee wajji walii idaanee anillee haasoo naasee haasoo akka namni badhaadhina haasoo tokkotti naasee jechuu barbaadeeti. Rakkoo namni hin finne rabbiin fide waan jiruun akka nama sirna isaatiif quuqamee homiirraa achi qabuudhaaf haasoo tokkotti naasee. Garuu innummaan sunuu hin taane dawwalanii godinarraa obboleettiin teenya Makkiin dhageessee turte. Viidiyoo sana akkaan kaasuu fi fuuldurallee as keessatti nama tokkollee deeggaruu akkaan hin dandeenye akeekkachiisa jarjaraan keenyan akka nuu ture. Waan sanirraa ka'uudhaaniin
namni mana hoolaan seenaa akka fedhees ta'u namni biyya hoogganuu jiru isaanii yoo isaan nun hayyamne waan kana galmaan ga'uus hin dandeenyu. Amanaan teessan tun takka ifuma duuba deebiti malee hawaasa silaa isin bira hanuu geessu jettanii addan san bira isin eeguu hin dandeessu waan ta'eef qaalii isaanii goonee viidiyoo san qilleensarraa gabbuuf jechuudha. San booda immoo rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Bulchituu godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Mahammadiif illee dawwaleen waan turetti himee eegaa waan ture hubachiise booda isin nama galataatii amata 4-3 hawaasa kana nu wajjin deeggartanii bakka bishaan hin qabne bishaan baaftanii bakka beela qabdu beela baaftanii nu wajjin gammoojjii fi baddaa gaara buutanii baatanii tabba baatanii buutanii nu wajjin lafaa turtanii. Ture malee jechaatu isiniin ja'amaa fi akeekkachiisaa isinii kennamaan na bira hin jirtu. Garuu hubannoon takka jirtu akka mootummaatti mootummaan paampii binnee namuu dalagatee carraaqqatee bishaan harkatee bonaa fi ganna osoo hin jenne rakkoo tana keessaa bahee sadarkaa gargaaramuu osoo hin taane sadarkaa gargaaruu gubbaa akka ga'u kaayoo mootummaa keenyaatti caaseeffamni qaceelfamni gubbaa akka kennames as booda rakkataan argamuu hin qabuudha. Namuu dalagachuu qabaadha. Nama gargaaru malee ka gargaarame mul'achuu hin qabuudha. Saniif viidiyoon sarrifachiisee isaan isinitti dawwalan tarii ta'a malee hamtuu biraatii fi miti hamtuutti hin fudhatina. Fuulduraaf ammoo wal mari'annee ilaa filaameedhaan waliin sossoonee bakka silaa gargaarsi gahuu qabu walumaan geenyaani qalbiin irraan cabinaa fuulduratti sagantaa qopheessee waraqaa beekamtiillee isinii qopheessee gala sagantaa galateeffannaa san gubbatti sartifikeeta uummata nu wajjin gargaaraa turuu keessanii isinii kanninee walumaan fuuldurallee mana barumsaa ijaarra bishaan bakka hin jirree baafna bakka rakkoon jirtu ni gargaarra waliin itti fuufnaa waa takka illee yaadina jettee qalbiillee nu fayyifte nu gammachiiftu. Baay'ee ulfaata ijoolleen amma waan gootan isin waan gootan dhumarra boruu yookiin gizee isinitti tole risiitii nuti isinitti ergine hin jira waan ta'eef tokko ka gaafa duraa qofa maxxane waan ta'eef hundaayyuu risiitii ka hawaalaan dhufee fa ka baankiin tiraansfar ta'ee sanniin bakka tokkotti waliin haa qabdanii I think risiitiin suni miliyoona 2 wayi 100 wayi 1000 maal risiitii abbaa shannatti fakkaata dogoggoruu baadhee risiitiiwwan sanniin ganama bakka tokkotti maxxansa haallee ishee godhaa jira risiitii jedhaa jira waan ta'eef gaas risiitiin hin jira. Risiitiin hin jira. Ganama risiitii sun yoo viidiyoo uummatallee maxxansuu isin dhoogan risiitii rakkoo qabu risiitii uummata maxxansa aljala koomentiitti risiitii waan jedhaniif tokko kan lammata mootu amma hoo rakkoo uummata kanaa uummanni kun yoom ga'ama gargaarsi kun. Wallahi maallaqa amma jenne kanarra maallaqa kanarra uummanni gargaarame jira maallaqa amma miliyoona 3.7 wayii kanarra uummanni gargaarsi bira ga'ee jira kaafe hoo yoomi midhaan gara kintaala 500tu daakamee jira kintaala 500 san gara maallaqaatti toora birrii miliyoona 2,200ti miliyoona 2,200 irraa miliyoona 2 kafallee fiiti daakanii lafa taa'u jirti. Akka kaayoo teenyaatti silaa waan nurraa hafee fi maallaqa hafees kaninee fi ammallee waan maallaqni keenya nuu daakuu daakannee hawaasa biraan ga'uudha. Tunuun warqa qabamnaan hanguma daakame sanirra dhaaba inshaallah yoo rabbiin fedhe gaafa sanfi'anne kabiraatti nuyi daatanii akka Bukaariinis bakki Afrikaattis akka isin jalaa guutamtee midhaan lafa qabeen teenya kana isinirraa fi'annee booda daayitan jenneen taa'u jira sanirraa kintaala 500 irraa kintaala 150 kiiloo 50 nama 300 dadargeessinee araddaa qabsoo tokkummaatti dheengadda hirree deemne ka viidiyoo gartan san jechuudha. Viidiyoo irra kaasatee jiran araddaa dedar ayye baratoma ayye aanaa dadar araddaa qabsoo tokkummaan na fakkaatti. ayye dadar irraa kiiloomeetira 3 immoo 4 akkasitti seenee magaalaa sirra. Taakasiiti yoo rabbi fedhe ammas viidiyoo waraabnee maxxansuu yoo baanne akka isin walirra guuttattaniif nullee hin beeki
akki silaa qajeelfamni jiru viidiyoo osoo waraabne biraan geenye qeebalchiifnee deemuudha sadaqaan tadhoo isaatu rabbi bira so'aaba qabaa nuun jee hiyyaan san hoggaa nu dawwalu sannuma beeyna beeytaa nutillee kitaaba yoo xiqqaatillee numaa turre beeka garuu natti himuu ture sadaqaan tadhoo isaa turre caalaa maaliif mul'iftan waan jiru mul'isuu nuti ummata amaanaa nutti ergate kana hawaasa biraan geenyee fi kunoo biraan isinii geenye ennee yoo barsiifne malee arra barri bara dukkanaatii miti. Ustaadatti duwwalaa jira. Arra barri bara dukkanaatii miti bara namni ulaa cufatee waan fedhe raawwatu miti bara ifatti namni ifaa bilisa waa hojjetudha. Dirqama namni waa kenne kun nutis namni nutti erge namarraa guuree nutti erge namni maalleen irraa guurame sunillee amaanaan isaanii galma ga'uu arku fedhan. Warri amaanaa namarraa guuree nutti ergelleen amaanaan hawaasaa isaanirraa bakka ga'uudha fedhan. Kanaaf viidiyoo waraabna malee ajandaa biraan qabnu waan jiru itti himuu turre wal fahamuu hin dandeenye garuu sanuma hundaa'uu bulchituun godina addiniskeenu nu fayyiftee jirti. Yoo rabbiin fedhe feesbuuka keenya waa waraabnee ol baasuullee yoo baanne biraan ga'uu keenya hangam akka biraan geenye waraabnee keeysaanis ta'u isiniif erginee haala sanirratti yoo rabbiin fedhe biraan ni geenyaa waan jiru yaada qaba yoo rabbiin nu laaffise. Tole Ustaad galatooma agarra isin tursiisuun barbaadu gargaarsa irratti illee miidhaa irra gahe roorroo garaagaraa waan quba qabuufi an namoota baay'ee akkatti wallaalan kennatti duulee dhanne waan ta'eef wallahi yoo jechuma hagumaan isin fiduu kanaafuyyuu akka carraa waa isin mudatan wallahi afoon alla rabbillee hamtuu isin irraa ammallee waan tokko namoota baay'ee warra hojjetaa mootummallee as jala jira waan ta'eef nuti ummata kenna nu siyaasa kamirraayyuu bilisa gargaarsu namaa goonu haqa haadhaaf abbaan keenya irraa qabaniif haguma tartee nu beeku kanaaf haadhaaf abbaan keenya osoo nama baay'een nu hordofu hin miidhamin jennee okkisa dhabnallee itti kadhanna malee nuti deeggaraa dhaba kamiyyuu miti ustaazallee amaanama itti kennanne karaa kanaan warri siyaasallee warri biyya bulchitanillee nu hubadhaa amaanaa ummata irraa guurree ijoolleen isaanii biyya alaa jiran haawwota irraa dhalatan yaadatanii walitti qabnee ustaazatti ergine karama kanaan bira taraa dhumarratti wanni dhaamattaniif wanni hawaasaa dhaamtan yoo jiraate makii carraa kennaa makiin gaafni irra qabdu yoo jiraatte isin gaafattu haga makiin qophooftutti dhaamsa qabdan hawaasa kanaaf yoo jiraattan dhaamadha jechuun keessa deddeemee biyya keessa jirtanii ani isin gaagaa'uun barbaadu akka kana rakkoon immoo oromootti dhufu. Rakkoon qabu hayyee makee dubbachuu feete hayyee. Ayyee ustaaza hedduu takka dhugaa dubbachuudhaaf galatoomadhaan rakkoon isin argamu jirullee an akka maakitti waan hunda quban qabaa hawaasa kanaaf jettanii cinqamu jirtanii nuuf gala hedduu galatoomaa isin cinqinee jirra wallahi hedduu galatoomaan isin jechuu barbaada. Laa galatarraa fama keeteen rakkoon hin jiru hundirqama keenya wal hubannoo dhabuun numa jirti wal hubachiisaniituma gaafa wal hubatan ammoo wanni gariin nama qaanfachiifte yoo wal hubachuu baate namni akka fedhes waliin jechuu danda'a gocha fedhes walirra raawwachuu danda'a jecha fedhes waliin jechuu danda'a gaafa wal hubatanii wal fahaman ammoo maafiin akkas ja'a nama jechisiifti wanni garii waan akkasiiti namni keenya jarjara xabiyaarraa qaba waliif beeyneetuma waliin deemna malee wal beekuurra walii beekuu wayya jedhansan waliis ni beeyna waliifis ni beeyna waan ta'eef jiras rakkoon qabu qalbiin cabina jechuu barbaadeeti. Galatooma ulfaadha nuti gaafii gaafillee akka uummata isinirraa hin qabnu haqa uummataati waan ta'eef uummanni nu gaafannaan isin gaafanne isinis amanuu dhabnee miti yoo zanii nutti baddan afoonaa illaahi namni hawaasa kanatti dhaamattan yoo jiraate dhaamadha. Qalbummaan xiyyaafuu amaanaan hawaasaa dila kana bira turuudhaaf hedduun rakkachaa jirti. As dhufee hangana ofirraa dubbadhee waan keessa jirruu fi akki keessa jirruu fi akkitti jirru deeggarsa kana hawaasa biraan gahuu nu dhorkuu isaan na dhaga'uun hedduu na gammachiisa wanni dhaammadhu. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti yaa ayyuhal ladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu an tusiibuu qawman bijahala ifaan nu biraa kute yaa warra natti amantan jee maqaa imaanaatiin nu yaamee yoo namni tokko dhufee waan takka ta'e isin hin beekne isinitti hime jirjirtanii matti hin tarinaa dura adda baafadha jirjiraan nama arrabsitanii nama madeessitanii eegasii maaliifiin nama san akkas godha maaliifiin akkas jaan jettanii waan jettaniif waan daleeydan irra deebitanii sheenaan akka isin hin qabanne
dursa waa adda hubadhaa waa xiinxalaa waa adda baafadhaa nuun jaan. Kanaaf wanta akka adda baafachaa deemuun gaariidha. As durallee obboleeyyan keenya akka amanaa nu biraan ga'an as baanee hanganaan nu bira gahennee maallaqa xixiqqaas qaba akka nu biraan ga'anis hundumaa lakkooynee himnee hawaasa biraan ga'uu akka qabnullee waada isinii gallee gaafa biraan geenyallee deebifnee gabaasa isinii goone inni addaan baane. Namni wooma sanfaa yoo yaadatee walis gaafatee walirraa qulqulleeffatee walit dabree waliin miidhu har'a amanaan teessan osoo galmaan ga'een nu bira turuun akka asliifaallee shakkitan isin godhuutu mala. Makkii fi isaanillee akka walumaanuu shakkitan isin godhuu mala. Laata maallaqa ittiin ergini maaliif rakkoon uumamte maaliif waan hedduu isin keessatti uumuu danda'a. Ammoo yoo adda baafattan wooma san hundaa'u tasgabbumaan nageenyumaan adda isinii baatee hanga rabbiin nu laaffisee haalli nu mijaa'ee biraan geenyu obsaan nu eeggattan. Amma ka jarjaree isaanii maallaqa uummataan nyaattan jiruus tarii jiraachuu danda'a. Maallaqni kun hin nyaadhamne jechuu gaafa bartu immoo sheenaa si dhagama maaliif hin jarjaree obboleeyyan kiyyaan akkas ja'a waan jiru si dhagama jechuudha. Haqiiqaan jirtu isaa waa takka qarshii takka irraa hambifatanii doolaara takka irraa hambifatanii osoo hin taane akkuma amanaan isaan biraan ga'e amanaan isaan bira geessetti waliin qabanii wooma jiru hundaa'u nu biraan ga'an. Nutillee ammoo baafnee hawaasa biraan ga'ullee dadhabne akkuma dhuftetti miliyoona 2 irraa baafne malee tun akkaawuntii irra taa'u jirti. Waan akkasiiti wal hubannoon haa deemnu jarjara haa deemnu jarjarri hojii sheexaanaati. Sheexaanni waliin nama dha'eetti obbolummaa namaa balleessa tokkummaa fi jaalala jidduu namaa jirtu balleessa. Waa adda baafachaa deemuun suuta janii deemuun tasgabbaanii deemuun sifa bilchinaati. Namni gaafa bilchaate hin jarjaru waa adda baafachaa suuta jee deema. Suuta jennee tasgabbiidhaan waa hubachaa waa gaafannee adda baafachaa akkasitti haa deemnu. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما ربين جو وأنت كيوم بين نما بيخو غافتن نما بيخو غافتني أتبافتني تشيبو دلولو يو تادس لولن تولو يو تادس تولن أكسي خنمان إسن دامت شو بربادة جولة تينيا تكما أما اللي تديمنا مانا تيسن قلمان نجينا غافة قلمان جينا ولو بچيبنا نتران غرغرنا نوبسا akkuma reefu jee magaalaan akka manaa dhaabbatan hin taatu akki nuti feenu fi isinis feetan isaanis fedhan amanaan guyyaa 2-3 keessatti hawaasa bira ga'uudha akka nuti feenu san nuun taane waan ta'eef inshaallah akka rabbiin fedhutti hawaasa bira ni geessi isinis ni garsiifna walittis deebinee wal hubachiifna hangasuu tasgabbumaan nu eeggadha jara kanaas nu duraan tuqinaa nullee nutti hin jarjarinaa isin Citoonni aanaa yaa'ii meeqatti godhani? Yaa wallaahi. Isin galee miti. Akkit isaan qeetti deebi'an isaaniif rabbiin beekanuti amma waa hunda asirratti dubbannee nama kanallee qalmaaf qopheessuun barbaannu namoota ajaa'iba baay'ee akkatti qabna. Ani sirriitti isa dhugaa rabbiitanitu keessattuu ijoolleen keenya ka Harargee bilis jabaa keessanii nyaatina. Asli jibbuu dandeettaa, makii jibbuu dandeettaa, nasaraa jibbuu dandeettaa.